Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ta'aaduu jirra jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa jirtu nagaa keessanii ana birallee nagaa kuni maalinni jettani la fooxarraa wanti wayina rakkisaa jirti isiisan sirreeffachaa jira miti fooxaa tokko tokko makiinaan osoo rukkutu irratti hambisee caafii isaa jechuudha. Isa waan biraan seenaa egaan sagantaa har'a qabannee dhufnee viidiyoodhaan dachaanee jirra. Viidiyoodhaan akkuma itti fufeetti jira anaa fi abbaa warra kootii waliin jirra jechuudha. Eessa jirra amma ganama keessaa gara sa'a 5ti. Viidiyoon kun yeroo waraabuuf yaalu sirriitti natti tole haalli illee baay'ee natti bareedaa ta'e. Waraabuuf giseen ani yaalii godhu muuziqaan hin jira akkuma beekame koopiraayitii namatti fida yuutuubii waan ta'eef bisa keessa baasuu fi nama kana waliin kaaffee boota reestooraantii keessa jirra jechuudha. Juusii wayii ajajannetti inni haasawaa jirra. Innillee waa'ee biyya keenya haasaa yamanicha kanaan wal barree asuma bakka yaada wal jijjiirree gisee haasawanii isaa namatti tola baay'ee tokko gisee biraatiif yaada isaa qabadheetiin isiniif dhiyaadha inshaallah. Warraaf immoo yaada sallee hin dhageettanii yaada kiyyallee ka sa'aatii sananii yaadaa ture dhaga'uu hin dandeettanii ammaaf ani viidiyoo jalatti maree waraabuuf wanni dirqameef yaada kana namni dhaga'uuf muuziqaa jalatti banan warri hoteela Itoophiyaa tokko tokko yookaan beektan taate muuziqaa banatan jechuudha. Irra caalan isaanii muuziqaa bananii mana shaashaa godhuu barbaadanii sagaleen sun immoo yuutuubiin dhorgaa. Kanaaf viidiyoo jalatti waraabuudhaaf dirqamee qophaa'eetumaan akkasumatti illee yaada dabarsaa yeroo sanitti haasaan jiru jarri lameen immoo walitti haasaa jiranii ho'ifatanii haasawaa babbareedoo haasaa jiranii namni yeroo gadi bahee namoota waliin yaada wal jijjiiru baay'ee tokko namatti tola maaliif yeroo kanatti mana keessa taa'anii cinqamoo osoo hin taane yeroo tokko gadi bahanii namoota adda addaatiin iddoo wal baranii nama hundaanuu wal baraniitiin haasa'anii yaadni baay'ee namaaf gala. Nama kanarraa yaada baay'ee hubadhaa jiranii gurraa kiyyaan dhagaa jira jarri lameen walitti haasaa jiranii isaan dhaggeeffachaa jira taa'eetii. Guyyaa gaarii guyyaa bareedduu inshaallah isiniif hawwaa isiniin jedha rabbiin nagaa fayyaa isinii haa kennu bakka jirtan maratti nageenyi isin wajjin haa jiraatu nagaa fi isin bira haa jiraatu isinitti haa tolu jedha. Wanti anan jechuu barbaade takka rabbiin yoo argitanii yoo jireenya kanaaf tattaafattee jireenya kanaaf waan maraayyuu hin argaa waan bakka takka ga'uu qabaa yoo jette hin geettaa. Amsheerii rabbiin waa maraafuyyuu isaatu jiraanuun jedhaa jira jechuudha. Namni kuni gorsa isaarraa fudhanne baay'ee namatti tola. Nama argitee biyya tokkotti jijjiiree yaada irraa fudhanne biyya ofiitirra gama biyya keenyaa kana gaafa jijjiiratu waa'ee sanii haasaa jira jechuudha. San addaan baasuudhaaf muuziqaan hin jira isiniin jira akkuma beekame. Kana fakkaataa isiniin jedha juusii ajajannee hanga juusiin nuuf dhufu teennee yaadota babbareedduu tana dhaggeeffataa jirra. Akka nuti toletti isinittillee akka tolu abdii qaba jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyya viidiyoo laayikii godhaa sabskiraayibii nu godhaa akka viidiyoota birallee cimnee qabannee nu dhufnu isiniin jedha. Qabannee akka isin dhufnu guyyaa biraa guyyaa sagantaa godhannee nama kanallee yaadni isaa ka'ammaa kun waan natti toleef yaada boodarra
qabadhee dhufuudhaaf itti qophaa'ee jira inshaallah. Anaa fi abbaa warra kootii odumaa deemnu isaan walitti dhufnee oduma dhufnu inni kan wal barree asuma magaalaa irratti karama irratti wal barree nama kanaanii namni kun yaadni isaa naa tole yaadni isaa natti tole jennaanii ol seennee mana kaaffee kana keessa seennee juuzii dhugaa jirra. Amma juuziin nuuf dhiyaatee jira kunoo juuziin keenya nuuf dhiyaatee jira hundi keenya akkuma ajajannee nuuf dhufee jira. Isa kana fayyadama keenya geessinee gaafa jennee hin deemne jechuudha karaa mana keenyaa. Kana fakkaataa isin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Juuziin akkatti bareeddu ilaalaa. Abukaadoo, maangoo, esprees wanni maqaan isaa paappayaan hin jira jechuudha. Espreesii akka ajajatteen jechuudha. Istaandii kan eeggatee bareedaa baay'ee tokko namatti bareedudha namatti toluudha. Hedduu takka hin mi'aawa. Qabbaneessa amma aduu keessa kan dhufne aduun akka malee namatti bootee gizee adaamaan hin ho'iti. Kanaaf baay'ee tokko nama qabbaneessa juuzii akkanaa fayyadamaa. Juuziin akkanaa qaamaaf illee waa hedduuf illee baay'ee nama qabdi. Isinin jedhaa mana keessanitti illee qopheeffattanii dhuguu dandeettanii maashinni jiru. Garuu namni karaa yoo deemu karaa yoo magaalaa keessa gadi bahee waa ajajachuu ruuhiin akka nama feete ta'aa miti yeroo hanga ganaa galanii irraa qolanii juuzii sana gadi akka ta'e amma juuzii kana maashina isaa mana keessaa foon qaba. Garuu kan mana keessatti dalagamu sannaa wayyaa yaa juuzii kana ajajannee juuzii kana dhugaa jirra. Juuziin kunii juuziin takkittiin tuni qarshii 350 jechuudha. Juuziin firiin takkittiin tuni garuu maali si jireenyummaan tuni garam deemaa jirti na ajaa'ibsiisa. Gizee hanguma taa'ee dhugu kanatti na ajaa'ibsiise. Gizee dhufnee kaanu qarshii namni sadii ka dhufe qarshii 1,150 dhuun jedhanii kafallee ka'uun kenna dirqama rakkoon hin jiru. Garuu miskeenni mana akkanaa seenee dhugee nyaatee bahuu hin danda'u. Kana wanni jiru kana isiniin jedhaa. Egaa maangoon kunis biyyoo keenya keessatti amarratamee abukaadoo illee biyyoo keenya keessatti hojjetame. Wanti tokko wanni alarraa itti dhufe tokko hin jiru. Garuu juuzii hanga kana gatii hanga kanaan gurguratanii asumatti mootu waan asitti qarshii 20 argitu achi deemtu qarshii 10 bittaa. Namni afaan tokko naasa'u hoteela tokko reesturaantii tokko seenne gaaf tokko hiriyaati yaa wajji dhuyne gaaf sanaan viidiyoo hin waraabne iyyuu qarshii 200 anama qarshuma 200 ittiin qabe seene teennee ajajannee dhufnee oggolonu juuzii sadii qarshii 1,000 jechuudha. Wayyoo muuzii odoo kiiloo bitannee maal qabaa jennee yaadne jechuudha. Yaa gizee birriin dhimma baatii homallee homaa keessallee hin ooltu guddallee bitu xiqqallee bitu saniin sanuma homaa miti sun rakkoo hin qabu. Garuu miskiin akkamitti waa bitata akkamitti jiraata jiruu tana garamitti nu deemaa jirti nama yaadu'anii natti dhagahama jechuudhaan har'a qarshii 1,000 gabaadhuun bitadhaa dhabuun dhiisa jechuudha. Warri kun illee akkasuma garuu namni waan hawwate akka waan yaadate akka argachuu hin danda'u jechuudha. Kana yaadni kiyyaa isinin jedhaa yaadichi ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Haalli qilleensatitti waan hundattuu baay'ee namatti tola baay'ee namatti bareeda. Viidiyoo kana odootiin qophaa'ee waraabee yaa itti qophaa'ee gaafa jedhe hoo bootaa wanni adda addaa hin jirre bootaa argitee bootaa babbareedduu waci hin jirre kan teebbiin jalaan iyyine seenetiin taayitiin waraabaa
Abshiruu isiniin jedhaa viidiyoo kiyya hanguma kanaanuyyuu irratti yoo gadi bobbaasu taate viidiyoo kiyya nutsuu viidiyoo kiyya qulqulluu yoo irratti gadhiisu taate gaafa tokko ture waggaa kanillee ta'u imalaalama. Homaa rakkoon hin jiru anaaf dinkutu warri laayikii sabskiraayibii naaf gootanii na jajjabeessitan guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedhaa. Galanni keessan na jalaan badu. Inshaallah akkatti nafu inillee gara fuula duraattiin socho'aa jedhee yaada. Kana cinqamuun barbaadu jechuu yaadeeti. Kanaaf jedhee of cinquun barbaadu. Jireenya kanaa jireenya gatti tanaa jireenya hangam taatee hangam jiraatanii kanaaf yaaddaanii wanni kanaaf yaaddaan takka illee hin jirtu. Hordoftoota kiyyaa jaallatamoo fi kabajamoo viidiyoon kiyyaa gara xumuraatti irratti deebi'aa jira waan ta'eef isinillee waan na faana turtaniif guddaa tokko naaf galatooma naaf jiraadhaa fayyaa na argadhaa. Egaa juuzii kana mana keessanitti dalagattanii dhuguu dandeettanii mana keessatti dalagachuu dandeettanii ani waniin ati tolee burcuqqoo tana mana keessatti illee bittee kaa'achuu dandeetta. Mana daa'imman jirtu daa'imman hin cabsiti yaa eeggachuudha. Akkasittiin isiniin jedhaa burcuqqoo tana bitadhee maashina kiyya fudhadhee gaafa biraa immoo daakaa isiniif dhiyaadhaa isiniin jedhaa. Juuzii yookaan ala keessa teennee dhugnee gatii nurra caanaa dabalansan hanganaan hojjadhee jedhee akka viidiyoo qabadhee isiniif dhufu isin immoo na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessuun isinirra haa jiraatu isin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa hunuma karaa deemaa jirra anaaf ijaarsi kiyyaa nagaan baay'ee isin jenna. Ciao.